السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا خبجم تودا دعوت تودا كينيا ويا أرانتنا أنا خبولشا مغالا مالكارا بوخي ستي أركمنا قبي تكورابو أنا قبي سنيس واي رمضان وجين واول قبطودا نمو تخرا ديمو وجين ترتي وان غونتا أجين وجين ترتي غاري غور أشين جنة. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا بليس كينيا خبجم في جالتامو غا قبي تكا قبي سنة قبي تنا رجرا غافي تكا في لمسجابة جوار بانيتي وخوا كد أمساتي أمة مسلماتي غيرونس رمضان isaaniif akka dhaamsa tokko tokko dhaamtu si wajjin turtii godhuudhaaf si affeerannee galatoomii siin jenna. Ramadaan Kariim siin jaa. Walumaan waanis Ramadaan Kariim jechuu barbaada. Yee galatoomii yeroo ramadaanaa tana gaa ramadaanaa uummata keenya kan muslimaatiif hawaasa muslimaatiif mee maal jettee maal dhaamtaaf mee? Akka nama tokkotti yoo ilaalee akka amantaa keenyaatti hawaasa muslimaatiif guyyaan irraa kun ayyaana tokkoffaa keenya guyyaan ramadaana jechuun guyyaan itti bareedaadha. Kanaafuu akka muslimaatti gammachuu guddoodha. Ramadaana kana haala gaariidhaan akka rabbiin jaalatutti gaggeessuudhaan jee hawaasa keenya itti himuu barbaade akka inni fadhutti soomana salaata du'aayiidhaan akka gaggeessinu jechuun barbaada. Galatoome. Kana wajjin yoo mudannoo fi kana qabaatte waan akka mudannoo ni qabdaamee ta ramadaana wal qabatti yoo jiraatte takkaa fi lama tuquu yoo dandeesse. Mudannoo irraa amma halumaa walgala akka carraa jimaaf jedhee kaayyadee ture zaa jaaffittiin kaajee deebii giseen dhufanii haasan ammaa kaajeetiin rafe zaa ka'u zaa sagaliiti zaa kudhaniiti dhumatarra shabakka azaan bira jira irrii baakoo maafi dafi uumaan itti hiraabbu nakkan jechuudha eegilee tana mudannoo qabu. Ayyee galatoomii gaa mudannoo gaarii bareedduu qabda gaa ayyee asumaanuu galatoomsi jechuu barbaada. Salaamu alaikum. Ayyee. Eegaa duraan dursee abbaa keenyaa kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eegaa asumaanuu baga ramadaanaan si ga'e ramadaan kariim. Alhamdulillah baga nu cufaa walumaanuu ittiin nu ga'e. Gaafii takka takka nama gaafachuu jirraa gaa yookaan akka dhaamsaatti uummanni musliimaa akkamitti akka wajjin jiraachuu qabu gaa baatii ji'a araaramaa ramadaana keessa jirraa uummanni akkamii akka wal gargaaruu qabu dhaamsa bareedaa tokko mee nu dabarsi. Durumaanuu biyyattiin malkaan milkii jedhamtu sun wal gargaaruudhaan sadarkaa gartee hanqamni ishee sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Haala kanaan harka qalleeyyii gartee uummata musliimaa cufa akkuma ergamaa rabbi alayhi salaam jeetti gargaaramuu qabaniiti. Akkasi gargaaramuu qabanii jira. Ayyee galatoomee adeeroo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee gaa duraan dursee abbaa keenya kabajamoo baga ramadaanaan si ga'e assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam baga isinillee isin hin jeermu bakka ta'an isin haa ga'u. Rabbi wal gargaaraa jee ramadaan irratti waan gartaniin khayru madalaguun gaariidha. Wata'aawanu alal birri ya rabbiinu. Khayri walii gargaaraa jiru bakka fatara hafoomana furuuta dhabeettis gargaara. Bira dhaabbadha. Ilmaan abbaa eeguun irhamuu man fil ardi yarhamuu man bisamaa jee rabbiin. Yoo xiqqaan guddaa kabajoo guddaa xiqqaaf rahmata godhe rabbiin tolli namaa akkasiinii jaani beekteen gabaadhaa rabbi sirraa jaalatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eegaa asumaanuu gaa baga ramadaanaan si ga'e siin jenna. Baga walumaanuu nu ga'een jaa. Ayyee itti aansuudhaan gaa gaafii takka takka nama gaafachaa jirraa gaafii saniif yookaan uummanni musliimaa akkamitti dhabaa gargaaree akkamitti baatii ji'a araaramaa tana keessa akkamii akka wajjin deemuu qabu yaada takka takka nuu kan taayee. Dhugaadha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akka isaan dhaamanitti namni yeroo soomu dhabaadhaas hollaasaa kan jiru dura akkasuma laalee iyyafatee waan qaburraa qoodee waliin akka soomana kana dabarsuu qabu nuudhaamee jira jechuudha. Kanaafuu namuutu qabaatee osoo hin ta'in wama qaburraa akkuma warra jiranitti waliif qoodanii yoo waliin sooman gaariidhaan jedha. Dhaamsa bareedaadha gaati jira jirta asumas geggeessina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee gaa obboleessa keenya kabajamoo fi jaallatamoo durarratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee gaa galatoomii gaa itti aansuudhaan baga ramadaana ji'a ramadaanaatiin si ga'e. Walumaanuu baga keenya warra baranaa warra bareedduu warra amata nyaatu warra amata nyaatu. Ayyee galatoomii gaa akkuma argitu kanatti gaa qophii takka takka gaa uummata hawaasa kana uummanni musliimaa akkamitti akka dhabaa isaa gargaaruu qabu ramadaana keessa jirraa kana gaafachuu jirraa gaa gama keetiin atis mee waan si bira jiru miskiinni akkamitti akka gargaaramuu qabu gaa takkaa lama nurraa tokko. Ana akka kiyyatti kamiin jira akka waliigalaatti musliimaa egaa miti musliimaa duraanuu musliima jechuun nama toltoon wayiyyuu fi waan gaarii wajjin hojjechuu fi waan sila hawaasa irraa eegamu takka waan gaarii takka yoo guddoo biraa barbaadu osoo hin ta'in guddoo qabaattee kan osoo hin ta'in yoo daabboo lama qabaatte jechuudha. Yoo daabboo lama qabaatte nama fuula rabbii barbaadutti nama khayrii barbaadutti
takka obboleessa keetu yoo karaa kan sanii yoo kan deemee kadhatu saniif kan ta'e takka yoo nyaatte gammachuu hedduu si dhagama jechuudha. Maaliif jennaan har'a asittis addunyaattis carraaqattee jirta akhiraafis qophiirra jirtaati. Maaliif jireenya biyya lameen daldaluu jirti waan ta'eef daldala biyya lameen kasaaraa waan hin qabneef haala sanitti hangas takkatti illee osoo daabboo lama qabaatan illee takka kannatanii osoo miskiina gammachiisanii hojii soomanii ba'ee jirtas na jaaqa jechuudha. يا قالت هم بلا سخنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها دوران درسة بلا سخنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها قالت همي بقى رمضان أسيجي. ولمانو بقى تنبي. أيها أكو بيكمتي جاجيني هنجي رمضاناتي باتي أراراماتي من مسلمة كنا كمتي مسكينة غرغارة كمتي كاو جنجراتشو كابوغا أمسطو كون وخن تايه. أكو والله تك جنتاتي والجنا دبتي وان كبرة ولي كنتي والجنا دبتشو كبانجا. قالت هم أيها بلا سخنيا. أيها دوران درسة بلا سخنيا خبجوم في جالتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها قالت همي بقى باتي أرارما جي رمضاناتي سيجي. بقى ولمانو نجيه. Gaaffii akkuma amma dura gaafachaa turretti manni musliimaa akkamitti akka waliin jiraachuu qabuu fi miskiina dhabaa isaa akkamitti akka gargaaruu qabu kanarratti yaada kan nu jirra amiyatis yaada qabdu nu kan. Egaa baatiin ramadaanaa tun egaa baatii araaramaati. Namni musliima ta'e tokko hanga danda'etti rakkataa isaa irra dhaabbachuun akka rabbiittis jaalatamtuudha jecha. Kanaafuu namni nama harka qalleeyyii nama beelawaa nama gartee waan faxaruun hin qabne waan soban hin qabne gargaaruun rabbi biratti illee ajirii guddaa qabdi jecha. Kanaafuu namni musliima ta'e tokko waan qaburraa hanga dandeetti deeggarsa walii godhee gorsoomansiisuun so'aaba gurguddoo qabdi jeetti yaada jecha. Kanuma kan dandeetti wanni inni yaada kan nu barbaadu rabbiin akkasumatti warra baranaaf bara gadi rabbi nu haa godhu ramadaan mubaarak hin jedha. بلس خير يا السلام عليكم. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا قالت همي قا رمضان كريم سنجنا قا سمانو. بقول وانو تينو كي ورنا خبريتو. يا قالت همي من مسلمة كم تدابا إسا ومت مسلمة خدابا ومن كم خصومنا الدنيا كم تكول سومسيسو كابو خنارة يا تكلم نخنيت. Ayyee duraan dursee uummanni islaamaa addunyaarra jiru xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaan hundi isaaniitu baga ji'a kabajamaa ji'a ulfaataa ji'a ramadaanaa kana ittiin isin ga'ee walumaanuu ittiin nu geecha. Uummanni islaamaa ji'a ramadaanaa kana akkamitti dabarsuu qabaa gaafii jettu deebisaan xiyya. Jiini kun ji'a rabbiin guddisee ji'a hundarra caalchise waan ta'eef baatii tana uummanni islaamaa akkuma yeroo kaanii maalayaanii waan faayidaa hin qabne iddoo adda addaatti dabarsuu dhiise zikrii heddummeessee quraana qaree du'aa heddummeessee hojii khayrii garaagaraa keessatti baay'isuu qaba. Rakkataa muslimaatis hollaa isaa jirus akkasumatti karaarra jiru dhabaa meeqaa jira. Kana hunda gargaaree yeroo fursiisaatis waan qaburraa qoodee fi sadaqaa garaagaraa heddummeessee haala kanaan dabarsuu qaba uummanni islaamaa. Galatoomee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya rakkataa akkamitti akka gargaaruu qabu irratti marii godhaa jirra gaa'ee turtii nu wajjin godhaa. Ayyee duraan dursee abbaa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Galatoomee gaa asumaanuu baga ramadaanaan si ga'e. هاي بقى ولي النجاه. Tumaan Suudhaan uummanni musliimaa gaa baatiin tuni baatii araaramaati ji'a araaramaati ji'a kana keessa uummanni musliimaa mee dhabaa isaa akkamitti gargaaruu qaba jettee yaaddame. Uummanni musliimaa gaa akka humna isaanii isaantu beeka. Humna isaanii isaantu beeka. Akkasitti duuba gaa humna san qabaatanii yoo gargaaran ta'e tola rabbiitii fi gammachuu rabbiitii jennaan nuti. Galatoomee yaada biraa ka dabalataa yoo qabaattee nuti dabalta. Yaada biraa dabalata gaa wal faana rabbi toltuun nu haafadhu. Rabbi toltuun nu haafadhu. Tola isaa nu haa qajeelchu. Nama isaa rabbi haa qajeelchu. Gaarii nu haa kennu. Barakaa nu haa kennu. Imaana nu haa kennu. Subhaana rabbikaa. Abbaa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Egaa baga rabbiin ji'a araaramaa baatii ramadaanaatiin si ga'e. يا الحمد لله قال النساء قيو والله ما نخربين أسين نقوي ناوي أما تقيتا ربي لك أن نفيدين لك أن نؤكسيسي نصوما سيسي الحمد لله قالت ربيتي قال النساء قيو Walumaanuu galata rabbiiti. Akkuma beekamutti baatiin tun baatii ji'a araaramaati. Uummanni musliimaa akkamitti dhabaa gargaaree akkamitti nama hin qabne akkamitti soommansiisuu akka qabu nutti himtaayye. أيه سلاقة أكا يا دخيناكا أكما تبان تنساني مسكيناسكا لا حق أبوها قبينيا أبوليساتو أبوليتياتو قبياهاتو فأولاهاتو والقرقارني والصومانسيسون سلا قاري دابريد أكربي اللي فنو أكسي دوبا أمتا غنيا ربي قراجة بيشي وولي رحمة قراني رحمة ما ربي والنواغي
آمين. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه دور عند رسالة أبو لسخنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجا تيان سودان بقى جي رمضانات سكة. بقى والمانو جيا قبجما جيا رزقي جيا ليلة القدر قنال نجين سنجا. يجا لتومي جا أكو مدورة ورابا جروتي كا من مسلم كم تدابا إسا مسكين إسا كم تكغر غاري وجنجرات شو كابو هذا تكالم نوخن. كاتي duraan dursee wallahi baatii qabajamtuu ji'a ramadaanaa kana ga'uunu alhamdulillah jecha maaliif jennaan nama meeqa kan amala darbe taraawwee wajji dhaabbachuu turre qabaran kana karaa gamtaa akhiraa deeme hedduutu jira namni ji'a ramadaanaa kana ga'uun ni'maadha jechuudha ni'maa rabbiin nu kanaan ammoo da'a ittiin miskiina keenya cinaa dhaabbannu da'a ittiin rakkataa keenya cinaa dhaabbannu da'a itti beelaawaa itti beela baasu maaliif jennaan amantiin islaamaa amantii wal gargaarsaati dhabaa keenya gargaaruun dirqama saniif ani akka yaada kiyyaatti rakkataa keenya haa gargaarru waliif haa birmannu isinjaa muni bishaw ammoo asmaanuu sagantaa carrama kanaaf fayyadamee muni bishaw subscribe godhuun mucaa keenya kana cinaa dhaabbannee jajjabeessuun wallaahi waan akkanaa kana waan bareedaa kana waan kana caalu gonaa dhufa bira dhaabbachuu akka bira dhaabbannu isinjaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ye galatoomi ga asmaanuu galatoomi.